Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii keenyaa. Har'a namoota dhukkuba dhiibbaa dhigaatiin rakkataniif viidiyoo hedduu barbaachisaa ta'e isinii qabannee dhiyaanneerra. Viidiyoo kana kan qopheesse boonsaadha. Egaa viidiyoon kun karaalee haala jireenya keenyaa jijjiruun dhiibbaa dhiigaa hir'isuu dandeenyu irratti xiyyeeffata. Chaanaalii keenya laayik, sabskiraayib akkasumas sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbachuu keessan hin dhiisinaa isiniin jecha amma kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna jechaadha. Meeqa dhiibbaa dhiigaa yookaan immoo blood pressure akkamiin ibsinaa jedhamee haalaallu. Namni tokko dhukkubsatees haa ta'u osoo dhukkubsatiin cheekaappiidhaaf mana yaalaa deemee dhiibbaa dhiigaa isaa safaramuu ni danda'aati. Akka fakkeenyaatti nama kanamee 120/80 jedhanii ni haa jennu. 120 gaafa jennu 120 safara dhiibbaa dhiigaa isa irraa yookaan immoo systolic blood pressure bakka bu'a. 80 immoo safara dhiibbaa dhiigaa isa gadii yookaan immoo diastolic blood pressure isa jedhu bakka bu'a jechaadha. Millimeter of mercury immoo unitii safaraa dhiibbaa dhiigaati jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo dhiibbaa dhiigaa namoota umuriin isaanii waggaa 18 fi isaa ol ta'an irratti bakka 4tti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Inni jalqabaa dhiibbaa dhiigaa fayya qabeessa isa jennudha. Yookaan immoo normal blood pressure kan jennu kunis safarri dhiibbaa dhiigaa inni olii 120 gadi, safarri dhiibbaa dhiigaa inni gadi immoo 80 gadi gaafa ta'udha jechaadha. Inni lammaffaa immoo dhiibbaa dhiigaa olaanaadhaan dura yookaan immoo pre-hypertension kan jennudha jechaadha. Kunis safarri dhiibbaa dhiigaa inni olii 120 hanga 139 yogguu ta'uu fi safarri dhiibbaa dhiigaa inni gadi immoo 80 hanga 89 yoggaa ta'u jechaadha. Inni sadaffaan immoo dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoffaa yookaan immoo stage 1 hypertension kan jennudha jechaadha. Kun immoo dhiibbaa dhiigaa yookaan immoo safarri dhiibbaa dhiigaa inni olii 140 hanga 159 akkasumas safarri dhiibbaa dhiigaa inni gadi 90 hanga 99 yogguu ta'u jechaadha. Dhumarratti dhiibbaa dhiigaa sadarkaa lammaffaa yookaan immoo stage 2 hypertension kan jennudha jechaadha. Kunis dhiibbaa dhiigaa yookaan immoo safarri dhiibbaa dhiigaa inni olii 160 fi isaa ol gaafa ta'u akkasumas safarri dhiibbaa dhiigaa inni gadi 100 fi isaa ol gaafa ta'udha jechaadha. Egaa amma kallattumaan waantoota jijjiirama irratti gochuudhaan dhiibbaa dhiigaa keenya to'achuudhaaf nu gargaaran ilaallaa jechaadha. Egaa akkuma iskiriinii irraa ilaalaa jirtanitti inni tokkoffaa ulfaatina qaamaa hir'isuudha. Ulfaatina qaamaa ofii hir'isuun dhiibbaa dhiigaa ni hir'isa. Kunis fakkeenya fudhannee namni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu tokko ulfaatina qaama isaa kiiloogiraama 10 yoo gadi buuse safara dhiibbaa dhiigaa isa irraa yookaan immoo systolic blood pressure kan jennu 5 hanga 20 hir'isuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaa immoo dhugaatii alkoolii hir'isuudha. Dhugaatii alkoolii hir'isuun dhiibbaa dhiigaa ni hir'isa. Kunis dhiirri dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin dhukkubsate tokko yoo fayyadama alkoolii isaa kan guyyaa tokko itaanoolii miiliiliitira 30 hin caalsisnee fi shamarreen dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin dhukkubsatte tokko yoo fayyadama alkoolii ishee kan guyyaa tokko itaanoolii miiliiliitira 15 hin caalsisne akkasumas ulfaatina giddugaleessaa yoo qabaatan safara dhiibbaa dhiigaa isaanii isa irraa yookaan immoo systolic blood pressure kan jennu 2 hanga 4 gadi buusuu ni danda'u jechaadha. Inni sadaffaa immoo fayyadama soogiddaa hir'isuu. Namni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu tokko yoo fayyadama soogiddaa guyyaatti giraama 2.4 gadi godhe safara dhiibbaa dhiigaa isa irraa yookaan immoo systolic blood pressure kan jennu 2 hanga 8 hir'isuu ni danda'a jechaadha. Kana jechuun maalinni namni
dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu tokko fayyadama soogiddaa kan guyyaa tokko giraama 2.4 caalsisuu hin qabu jechaadha. Inni arfaffaa immoo soorata kuufama pootaasheemii olaanaa qaban. Namni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu tokko soorata kuufama pootaasheemii gahaa qaban baay'isee fayyadamuun guyyaatti giddugaleessaan pootaasheemii miilimoolii 90 yoo argate dhiibbaa dhiigaa isaa hir'isuu ni danda'a. Akkuma iskiriinii gubbaatti argaa jirtanitti sooratoonni kanneen akka dinnichaa, muuzii, avokaadoo akkasumas qurxummii fi baaqelli kuufama pootaasheemii olaanaa qabu. Inni shanaffaan immoo sooratoota kuufama kaalsheemii fi maagniziyeemii olaanaa qaban. Sooratoonni kuufama kaalsheemii fi maagniziyeemii akka gaariitti qaban dhiibbaa dhiigaa keenya to'achuuf nu gargaaru. Kana malees sooratoonni akkanaa kunneen fayyina qaamaa waliigalaatiif barbaachisoodha. Egaa akkuma iskiriinii gubbaarraa argaa jirtanitti sooratoonni kuufama kaalsheemii olaanaa qaban kanneen akka qurxummii, hanqaaquu, aannan, raafuu fa'i. Kana malees sooratoonni kuufama maagniziyeemii olaanaa qaban kanneen akka muuzii, avokaadoo, raafuus ni dabalata jechaadha. Inni ja'affaan immoo tamboo fayyadamuu dhiisuu yookaan immoo isa afaan Ingiliffaatiin stop smoking isa jennu jechaadha. Tamboo fayyadamuu dhiisuun safara dhiibbaa dhiigaa isa irraa yookaan immoo systolic blood pressure isa jennu ni hir'isa. Inni torbaffaa immoo sooratoota kuufama coomaa fi koolesteroolii olaanaa qaban hir'isuu. Sooratoota kuufama coomaa fi koolesteroolii baay'inaan qaban fayyadamuu dhiisuun dhiibbaa dhiigaa keenya gadi buusuu ni dandeenya. Inni saddeettaffaan immoo sochii qaamaa hojjechuu. Sochii qaamaa yookaan immoo ispoortii guyyaatti daqiiqaa 30 hojjechuun safara dhiibbaa dhiigaa isa irraa yookaan immoo systolic blood pressure isa jennu 4 hanga 9 ni hir'isa. Egaa har'aaf odeeffannooleen waa'ee dhukkuba dhiibbaa dhiigaas ni qabadhee dhiyaadhe isaan kanadha. Odeeffannoo dabalataatiif yookaan immoo odeeffannoo kabiraa dabalachuudhaaf barruu iskiriinii gubbaarratti argaa jirtan barruu afaan Ingiliffaatiin qophaa'edha. Kana buufachuudhaan dubbisuudhaan irratti waan isin fayyadu hubachuu dandeessu. Barnoota kiyya har'aa xumureera. Guddaa galatoomaa. Chaanaalii keenya akkuma jalqaba isinii dhaamee like, subscribe akkasumas share gochuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa.